Akkam jirtu daawwattoota iddoo waliin ta'uuf amma kan waliin ilaallu akkamittiin firaakshonoota nuuf kennamanii xiqqaadhaa gara guddaatti orderii akkamittiin gochuu akka dandeenyu waliin ilaalla. Kanaaf gaaffiin nuuf kenname 5/7, 2/5, 3/4 waliin ilaalla jechuudha. Kanaaf lakkoofsa xiqqaa firaakshonoota kana keessaa argachuudhaaf duraan dursitee wanta nuyi goonu 5/7 baay'isuu 2/5 karaa qaxxaamuraadhaan gaafa baay'isnu 5 baay'isuu 5 25 ta'a jechuudha. 7 baay'isuu 2 14 ta'a jechuudha. Gaafa lakkoofsa 25 fi lakkoofsa 14 kana waliin dorgomsiistanii lakkoofsa kana keessaa xiqqaanii 14 jechuudha. 14 jala firaakshinii jiru immoo 2/5 wanta ta'eefi firaakshinii lamaan jalqaba waliin dorgomsiisaa jirru kana keessaatii lakkoofsa 2/5tu xiqqaadha jechuudha. Isteeppiin itti aanu lakkoofsa dura firaakshonoota dura arganne 2/5 kan nuti ittiin baay'isnu firaakshinii isa itti aanuunidha jechuudha. Kanaaf 2/5 baay'isuu 3/4 gaafa waliin baay'isnu kiriis kiroosii gaafa waliin baay'isnu 2 baay'isuu 4 8 ta'a. 8 ta'a. 5 baay'isuu 3 15. Lakkoofsota kana gaafa waliin dorgomsiisnu 8 fi 15 gaafa waliin dorgomsiisnu kamtu xiqqaadha? 8tu xiqqaadha jechuudha. Kanaaf firaakshiniin xiqqaan nuti argannu 2/5 ta'a jechuudha. Kanaaf firaakshinii keenya inni jalqabaa kam ta'a jechuudha? 2/5 ta'a jechuudha. Firaakshinii itti aanu kan lammaffaa argachuudhaaf immoo maal goonaa? 5 kuni 2/5 hojjennee xumurreerra maqaa ta'ee fi isaanii hin baay'isnu jechuudha. Inni keessaa ba'eera. Isa xiqqaa ta'ee arganneerra maqaa ta'eef jechuudha. Amma kan waliin baay'isnu 5/7 fi 3/4 ta'a jechuudha. 5/7 fi 3/4 ta'a jechuudha. Kanaaf innis kam goona jechuudha? Akkuma dura ittiin baay'isaa turre kiriis kiroosii yookaan karaa qaxxaamuraa gaafa baay'isnu inni kun meeqa ta'a jechuudha? 20 ta'a jechuudha. Inni kun immoo meeqa ta'a? 21 ta'a jechuudha. 21 ta'a. 20 fi 21 gaafa kompeer goonu eenyutu xiqqaadha jechuudha? 20 xiqqaadha. 20 jala immoo eenyu jira? 5/7 jira jechuudha. Kanaaf firaakshiniin keenya xiqqaan kan itti nuuf aanu lammaffaarra kan nuuf ta'u firaakshinii 5/7 ta'a jechuudha. Akka kanatti argachuu dandeenya jechuudha. Isteeppii sadaffaan immoo firaakshinii kan hafee jiru 3/4 kan jedhudha. Firaakshinii kan biraa kan ittiin dorgomsiisnu waan hin qabneef sadaffaarra kan taa'uu danda'u 3/4 jenneeti kan kaawwachuu dandeenyu. Kanaaf deebiin keenya kam ta'uu danda'a jechuudha? 2/5, 5/7, 3/4 ta'a jechuudha. Gaafa firaakshinii xiqqaarraa gara guddaatti kaa'uu barbaannu akka kanatti kaawwachuu dandeenya jechuudha.
Kanaafi firaakshiniin kamiyyuu yoo isiniif laatame bifa amma hojjenne kanaanii hojjettanii firaakshinii kamiyyuu xiqqaarraa gara guddaatti order gootanii kaawwachuu dandeessu jechuudha. Galatoomaa.